baay'eetu jira. Galaa dhalootaa, kallattii, ergaa akkasumas haalaaf tarsimoo qabsoon bilisummaa Oromoo qabatee jiru keessa darbee gara fuulduraattis deemu yaadachiisuudhaa fi ajajaan olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa nu gidduutti argama. Haasaa waliigalaaf waltajjii isaaniif hin dhiisaa. Warreen biyya keessaaf biyya baateessanii hordofaa jirtan aga xumura dubbii kanaatti nu waliin tura. Sagantaan keenya ammallee itti fufaa. Aamileedhaan nu simadhaa. Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa. Ayyee homaa gochuu hin dandeenyu gaa warra ejje dhokkubuufi homaa wanni goonu hin jiru. Inni sissiqaatuma goobana isin immoo ijarraa hafa. Naguma geessanii baga geessani eessa geenye eessa ga'uuf deemna? Finfinnee qoosaatti hin gaane egaa. Haaya akkatti gaanitu immoo jira. Mee aduuni xiqqoo nu qaqqaqaa oolee sin gaaddisa teessoo ka'e dhukomii xasii ka'uu jira. Koottu gara natti siiqi gaaddisatti. Ol ka'i koottu. Ol ka'i koottu. Aseeq. Taa'i gaa taa'i. Haaya. Inni sissiqaatuma goobanaa homaa gochuu hin dandeenyu. Ammas wanti ija nama dhukkubsu bosona Oromiyaa golee lageen gaarreen keessaa gungumaa dhidhiittatee ukkaamsan jennaan didee biqilee anga'ee bahaatuma jira. Warra ija sin dhokkobuuf homaa sinii gochuu hin dandeenyu. Ilaalaatuma ija sukkuummadhaa. Nuti kan gochaa jirru Oromiyaa keessatti humna waraanaa humna Oromoo gitu saba Oromoo isa gitu isaaf isa malu isa tolchuutti jirra. Kanaafuu dhaloonni dhaloota jiilee. Dhaloonni jiile ammoo waan irratti jiile qaba. Waan jiileefis qaba. Akka qoosaatti waa dabarseen kennu. Hin rakkatiina. Garaa kutadhaa akkas jechuuf dhuftan miti. Garaa kutadhaa attiin jennaa jechuu. Kanaafuu inni asii hidhachuuf inni hidhatee jiru isa kanatti hidhuuf waltaanee immoo warra gargaarsa nuu kennu Abiyyi faarraa dhaqnee fudhachuuf qophii ilmaan abbaa gadaati masaraa mootummaa jiru nuufaa jiraatani nu hidhachiisu. Akkas miti. Har'a qawween kaleessa caccabaa jedhani caccabaa miti. Moortaarris deeshqaanisee jira moo hin jiru? Baazuqaanis Arpeejiinis eessaa finne? Isaantu nuu kenneeyyu. Akkamitti irraa fuune? Akkamitti irraa fuune? Jaallatanii miti. Amma shanee jechuun hin jiru. Dadhabamte mitiire? Shantama taate? 500s, 1000s, 50,000s dabarteeyyuu akkamittiin jedhure dhoksoon hin danda'amu. Kanaafuu maal nuun jedhu? Waraana bilisummaa Oromoo maaliin jechisiisne? Qawwee. Isaanis maaliin nu gabroomsani? Kanaafuu yoo gaaffiin Oromoo osoo rasaasa tokko hin dhukaasiin bakka barbaannutti waltajjii sirrii araarri sirrii bakka jirutti deebbii argata ta'e hin sodaannu. Dhaqneerra moo dhaqne? Injifannee immoo deebine. Lolas beenna araaras beenna. Wanti har'aa ani jechuu barbaadu dubbii amma araara marsaan kun marsaa
faana elemoo qilxuu jettaniiyyu achumaanis faana araaraas ni ta'a. Araaras hin jibbin jibbines hin beeknu garuu wayi jira Oromoo. Amma namni yeroo baay'ee haasa'u diida inni carraa miidiyaa qabu waan baay'ee dhageenya. Oromoon akka ammaatti salphatee hin beekuu jedhu. Dhugaadhaa kun dhugaa miti. Oromoon akka ammaatti salphatee beekuu miti. Oromoon akka ammaatti falmatee hin beeku bo. Falmiitti jirra malee salphinatti hin jirru. Akka malee salphanne miti. Akka ajaa'ibaatti falmanne malee. Oromoo xiqqeessuun hin danda'amu. Falmii keessa immoo wal'aansoo wal qaban jennaan tokko kuffisuuf tokko kufuu diduuf wal sukkuumuun warri riguun ni jiraata moo hin jiraatu? Ni jiraata. Qabsootu akkasi. Nuti kan namni har'a waggaa dhibboota dura wal ajjeesee, wal bitee, wal dhiitee, wal hidhee, wal godaansisee, fixatee har'aree fidha itti jirra. Kanaaf adda fakkaate. Karaa nagaa ni dandahama yoo ta'e, yoo otoo rasaasni hin dhuka'iin gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo nuti warraaqxota warraaqaan ammoo sirna bututaa, sirna gita bittaa, sirna cunqursaa, sirna saaminsaa bakkaa kaaseetu sirna haaraa bilisummaa, walqixxummaa, dimookiraasii nagaatti amanudha bakkatti deebise. Yoo nagaa waaraa bilisummaa, walqixxummaa, dimookiraasii osoo afaan qawwee hin ta'in karaa nagaa waaraa nuu kennuu danda'u ta'e nuti warra dhiiga namaa dhangalaasuuf araada qabu miti. Dhugaa moo soba kun? Kan manaa nu baase roorroo sanammoo humna qawween nutti fe'ame karaa nagaa dubbannee furuu hin dadhabne. Kanaafidha karaan nagaa hanga qaawwal ilmee gaala keessa hulluuqsisuutti nama gaafatu ta'e. Gaalli qaawwal ilmee keessa hulluuquu hin danda'u. Nagaani impaayera Itoophiyaa keessaa sanaa wal fakkaata. Namni hedduun waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuu malee akkaataa kamiini jara kana waliin haasa'uu danda'a gaaffii Oromoo sharafaa jedha. Lakki gaaffii Oromoo hin sharafnu nuti. Dhaloota jiileedha. Nuti dhaloota Abiishee irraa argina. Nuti dhaloota Jeneraal Waaqoo irraa argina. Nuti dhaloota 1991 Leencoo Faarraa argina. Nuti dhaloota 2018 Jaawaar Faarraa, Baqqalaa Faarraa, Daawud Faarraa argina. Nuti dhaloota jiilaamoo dabeessa bitu dhiiroo. Jiilaamoo dabeessa bitu. Dabeessi loleen argine, dibbeessa qawweetiin beeku, dhiigadan argine, hin sodaata fagootti. Kanaafuu sossobdee hin sodaatiin homaan taatuu jettee yoo fidde jagnoomsuun ni danda'ama. Jiilaan garuu itti dhiigee itti cabeetu arge. Homaan taatu hin sodaatiin jennaan beeka goyoomsuu hin dandeessu. Kanaaf nuti dhaloota jiile gaaffii sabaa sharafuu hin dandeenyu keessumattuu impaayera Itoophiyaa kana keessatti. Yeroo hundumaa nagaatiin gaaffiin Oromoo deebii akka hin arganne dhaloota jiilee arge nuti. Gaaffii Oromoo hin sharafnu sharafuus hin dandeenyu. Mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti yoomiyyuu taanaan nagosheetiin goonu. Yoo kun immoo osoo nuti hin dhukaasiin balballi isaa banaa ta'ee nagaan xumuranna ta'e nagaatiin xumuran. Kan kanarraa hafe strategic retreat yookaan malaan duuba deebi'anii karaa biraa immoo nama marsu yeroo hundumaa pilaan B qabatanii dhufani. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo pilaan A dide pilaan B, C, D hanga Z'tti qaban shakkiinaa jechuudha. Hanga Z'ttuu ni qaba. Kanaaf marfamuu hin dandeenyu. Kanaasuuf nu qawwee hidhanneeti. Jiila kaleessaa qabna. Ummata Oromoof kanuman dhaama. Ummanni Oromoo qaaniirra hin jiru akka malee qaanee osoo hin taane akka ajaa'ibaatti falmataa jira. Nama haaraatti ta'etti haaraa ta'uu danda'a malee ummanni Oromoo inni wareegama sana keessa jiru wareegamicha kaffalaa jiru ummanni Oromoo inni har'a bakka jiru hundumaatti waraana bilisummaa Oromoo
kuma kitila kana bakka jirutti sooree hidhachiisee bobbaafataa jiru kun siyaasan dandeessanii siyaasan dandeenyu har'a nuti koddaan baannu eeleen baannu dugdarraa galaan qabnu sabni Oromoo siyaasni galee fi jennaan waraana bilisummaa Oromoo waraana guddicha waraana humna Oromoo gitu akka inni ta'uuf ijaare dhimmi araaraa hammanuma yoo ni ta'a ni ta'a hin ta'u taanaan hin ta'u qawween keessa jira gatiitti keerra jira hidhannoon keessa jira mudhii keetti jira jiilli nuti jiilleerru yaadannoon sun eessa jira sammuu keenya keessa jira kanaaf nuti warra marfamu miti warra marsu malee kanaaf iyyoo har'a yeroo as teenyee haasa'uu jirru kanatti waraanni bilisummaa Oromoo maqaa araaraan waan nu dagachiisan fakkaatanii ummanni Oromoo nagaa fi araara waan jaalatuuf daguu akkasii keessatti galchinee marfama barbaannutti galchinee harkaan qabnaa yeroo hundumaa sammuu isaanii keessaa ba'uu dide ammallee ballaan kanuma bara ijjisaa argee haasaa sana waraanicha bakkuma sanatti eeganii akkuma kaleessaatti eeganii harkaan qabnaa fi karaa tokko araara odeessaa karaa biraa abidda bobeessaa gara keenyatti dhufani abidda sana dhaamsinee dhaamsuu miti abidda mataa keenyaa qabsiisneetu gumgumsiisaa jirra isa gumgumu sanatti simakuuf immoo akkuman sila jedhe bosonni dacheen Oromiyaa lagni gaarri yeroo hundumaa amma kana booddee immoo torbeetti hanqaaquuf deemaa jechuudha torbaniin hanqaaquuf deema nuti aloota didedha kan dinne nagaa miti roorroo har'a faana elemuu qilxuu jenne elemoo qilxuu wareegamaan isaa ekeraan isaa nu caala kanaaf fayyaa lafa kanarra jiraanne nuti namni lubbuun jirru ekeraa elemoo qilxuutiin gadi taanee jiraachuurra akka elemoo qilxuu falmannee wareegamuu dhaloota barbaadnudha jechuudha. Dhaloota akkasiiti nuti. Kanaaf wareegamni keenyi onuuf cidha keenya. Kanaaf Oromoon har'a qaanii keessa osoo hin taane falmii keessa jira. Ni guduunfannammoo guduunfachuufis deemna. Nagaan Oromiyaa keessatti gaaffii saba Oromoo deebisu mootummaa empire Itoophiyaa wal jalaan wal harkaa fuudhaa dhufanirraa takkaayyuu argameen beeku titiirsarraas damma eegneen beeknu titiisa yoo gaaguratti gashan ji'as kaayii waggaas kaayii waggaa dhibbas kaayii titeesni titeesuma itti deebitee dhaqxe gaagorri ontuudhumaa wanni atichi keessaa damma argattu hin jiru warra kanarraas wanni eegnu hin jiru bara dhufaa darbaati arginee jiille kanaaf iyyuu nuti xumuradatti goona warri keenya abbootiin keenya kaleessaa xoofoo isaanitti dhiigantu jira walakkaan itti dhiiganii walakkaan guutaniiru walakkaa hirruu hafte itti guunna nuti immoo kanaaf isaan kaleessa haalli yeroo mijannee fi rakkoo guddaa keessatti saba Oromoo gabrummaa jalaa baasuuf Oromoon akka Oromoo ta'eyyuu bara of hin beekne biyya Oromiyaa qabaachuu isaatu afaan Oromoo qabaachuu isaatu saba Oromoo ta'uu isaatu bara hin beekne keessatti yeroo qabsoo gaggeessani yoo dandeenye heddaan buqqisna dadhabnu ilmaan itti guddisna jedhani